keenya hogganoonni siyaasaa ummata dhaggeeffadhaa. Ummata hogganaa siyaasaa jechuun naggaade. Naggaade waan gabayaan hin binne gabayaan geessitu. Gabayaan Oromoo maal bitti har'a? Tokkummaa bitti gabayaan Oromoo. Tokkummaa Oromoo waan gabayaan homaa luga tokkummaa waan ummanni Oromoo jedhu kanallee dhaggeeffachaa itti deema. Tokkummaa immoo tokkummaa kijibaa hin bittu. Maaliifi midhaan Chaayinaa hin meeshaa Chaayinaati meeshaa tokkummaa Chaayinaa san godhina. Kama ka Xaaliyaan fedhana fakkaatu Oromoon. Tokkummaa ka Xaaliyaan ka meeshaa biyyatti gadur kun meeshaa Chaayinaati huccullee kun ka Xaaliyaan jedhan. Tokkummaa warri Jarmanillee Jarman jedha Jarmanirraa dhufeen tokkummaa hoggaa jennu tokkummaa taduga tokko kan single unified tokko lammaffaa immoo kan hojii tokko taatanii titti jendee yoo rafne bu'aan qabu tokko taanee garuu yoo kan deemu taate uummanni ni bitaa jechuudha. Hayyoota sheekota luboota hunda wanni nan jedhu warma hogganootuma siyaasaa qofarratti dhiifnee yoo kan teenyu taate nullee jarga darkisaa jirra uummatallee kuffisaa jirra jechuudha. Bakka jirtanii ummata sabteessuu irratti ummata jabeessuu irratti ummata kana cimsuu irratti hoggana gorsuu irratti waan barbaadan gargaarsa godhuu irratti hirmaachuu danda'uu qaba. Nan affeerre asitti nan yaamne akkasuma gabataa Oromoo irratti maali affeerraa si gaafatu waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf Oromoodhaaf hojjechuudhaaf affeerraa yoo akkasii barbaachisa taate hin dhufin hin hojjetiniyyuu waan Oromoo namuu bakka jiruun dalaguu danda'uu qaba. Maaliifi qabsoon tun kan ummata hundaati. Ummata keenyaaf ummata keenya kabiyya jiruuf gurra keessan gamana godha garuu harka miilli keessan ijji keessan diinumarra ta'uu danda'uu qaba. Maaliif sirna san laafiftanii jirtanii sirna san lafaan geessanii jirtanii addunyaan isin dhagayaa jirti. Gaafa warri seenaa boruun barreessa waan Oromoon amma godhaa jirtu kana movementiin akkanaa addunyaa very rare. Sochii ajaa'ibaa godhaa jirtanii sochii san jabaattanii deemudha. Uummanni keenya ka biyya alaa gargaarsa yoo dandeessan uummata gargaara. Irran deebi ammallee waan hin turuntutti jedha. Yoo dandeettan gargaara. Yookaan dhiifadha mallaqa keessan. Uummata keessaniif wanni guddaan isin gootanii walitti wacuu dhiisudha. Ummata keessaniif guddaan isin gootan akkana tokkummaan bal'attanii yookaan dhuftan wal isin jidduu jaalalti yoo urgooyte walii yaaduun wal gargaaru yoo argamte ummanni Oromoo kanaa oloon guddaa sirraan barbaadu. Jaarmiyoota irratti illee dhiibbaa magootan kan akka bifa kanaa itti jabaattanii deemudha. Ummata ollaatiin ummata ollaa keenyatiin Oromoo akka jibbitan akka sodaattan olola yeroo dheeraatu hojjetame. Uummanni Oromoo ollaa tokkorraa rakkoon qabu. Tokkorraa. Kaleessa taatisa Birruu jechaa turan. Kaleessa Jaarraan jechaa turan. Kaleessa Baaroon jechaa turan. Afaaniin gaafas waadaa seenaa turan uummata. Uummanni keenya barana qabatamaan agarsiise akkamitti. Aanaalee ganda magaalaa meeqa bilisa hoggaa baasu sabni tokkichi Oromiyaa keessatti hin tuqamne. Tokkichi. Wayyaaniin Amaara Oromoo walitti buusuu hedduu yaalte. Saba isiitu amma deemtee arsii lixaatitti manarra deemtee guurteeti bulchiinsa arsii lixaa keessa jira Shaashmannee. Namni Tigree tokko mee abbaan fedhaa dhufu namni Tigree tokko ka Oromoon barana na tuyite jedhu hasaa ba'u hin tuyi. Maaliif ummanni keenya qabsoo isaatiin waadaa qaba. Waadaan isaa sirna cunqursaa kamuu ofirraa buqqaasu ummata biraa wajjin nagayaan jiraachuudha. Wanni sadeen Oromoon qabu kareeffamu maasoo sun dhugaan Oromoo ta Oromoo qofaati miti. Ta ummata hundanu keessa jiruuf ollaa keenya jiruuti. Kanaaf qabsoo ummanni Oromoo godhaa jiru kana yoo dandeessan gargaara. Yoo dadhabdan hin sodaatina hin rifatina naannoo sanis sirna kan hubifne naannoo sanis sirna nuufis isiniifis ta'u jaaruu ni dandeenyaa jee ummanni Oromoo qabatamaan isin agarsiisaa jira. Bifa saniin akka laamnu ummanni addunyaa hiika warri beektan warra international community jan kanaaf
amma booda foreign policy in America hatatu China hatatu Russia hatatu danta ummata Oromoti walin simatin hojii reynoltu naannoo sanitti maalif dargaggoo Oromoo bakka bu'ee waan tokko himuuf hin danda'a warra alaa kanaaf amma booda naannawa sanitti yoo ta'e qabsoofne dhugaa teenya deeffannee dhugaa namaa eeyine waliin jiraanna yoo ta'uu baate biyya san birbittinneessine biraa deemna malee akka dhangaddaa sanitti akka kalee sanitti yartuu bakka guuranii nurra bulchuu inayyamu ummanni Oromoo kana ayyamu ummanni Oromoo naannoo sanitti handhuura nagayaatii fi dimokiraasiiti ummanni Oromoo naannoo san kan qallabu ummata Oromootii fi Oromiyaadha haala san keessatti warra xixiqqaa warra gamanaan fuudhanii warra akka wayyaanee kana kan yaadaa fi biyyaa fi yaanne ofiifuu yaanne aangoorra kaayanii Oromoo saamsisaa boochisaa jiraachuun hin danda'amu. It is very important. Interest isaanii teenya wajjin wal bira qabanii yoo wal bira fidan malee akka amma duraatitti waan yartuu gargaaraa uummata keenya miidhuu hin danda'amu.